dhaabee jira. Dhukkuba tokko qabu gooftaa fagalatuan. Abaarsi namaa immoo jechuudha waaqa Israa'elii fagalatu nan qaqqabu. Dhalootiidhaan ofirraa hidhaa achitti hidhamaa jedhee ofirraa hidhaa. Nan qaqqabu abshirii. No. Uummanni miidiyaa kana ajandaa tokko gaafa argatu si afarsatii galee. Gaarii si osirraa argate gadhee si osirraa argate. Afarsuun immoo koo har'a miti. Afarsanii kaleessa xumurreera wanticha. Isaan immoo har'a xumurree waggaa har'aallee xumuriina ittuma fufaa. Kaleessa namni gurguddaan gidduu galanii dhaabaniiru dubbicha. Okay. Nulle bakka akkas barbaadna. Amma duraan koo adarsi beekna amma maqaan keellee kuweet waliin kaa hawaasa kuweet jaalalaan beekamaa kabajaan beekamaa hawaasa yoo rakkata gargaaruun beekamaa kanaafuu nama si tokko hin dhiifnu gara hawaasaallee si as finnaa waldaa oromootillee si as galchina si wajjin jirra. Akkati kaleessa xumurreera uummanni immoo xumurree gara fuulduraatti deemaa jira gooftaaf galatu itti deemaa jiranii. Anis immoo yoo namni tokko waa'ee kuwaasee baay'ee natti tola beektaa maaliif jettee yoo callisan rakkisaadha. Odeessuun immoo xuruudha. Amma fi lafiitii jiraatutti immoo namni gaarii keessarraa haasa'uu danda'a, gadhee keessarraa haasa'uu danda'a. Ani bootaan fillaadhoofan beeka taanaan kaleessa xumurreera. Hin xumurree jedhanii itti fufaa jiru taanaan immoo isaan gargaaru waaqayyo gara fuulduraatti. Hawwiin jedhama itti fufaa tiktookeridha. Viidiyoon hojjedhaa. Barumsa turraa argattanii gara waan qabdu afaaniin kaatti malee miilan ammoo shamarran mana mataa miti kun mufachiifteerti irra taraa feesiniin jenna. Isaan tariinaatti fufaa ajandaa fidadhaa. Torbeen kun gaggooti torbeen itti aanu kan feesii biraati waan ta'eef ajandaa uummanni keenya adaraa keessa. Beeksisan hojjedhu. Narraan callisinaa adaraa keessan itti fufaa ajandaa uummadhaa. Torbee darbe kan wanni kan boonee isheellee Dubaayii keessa jirtu. Awwii. Isheerraa arraboo torbee nan booti. Torbeen itti aanu kan nama biraati waan ta'eef dhugaa rabbiin sitti yeroo isaan irratti hojjetanii ani hawwiin nan aarsonan. Ati of beekta taana yoo namni viidiyoo sirratti hojjetu qo'i namni tadhaa yaada koo nan dhaabsisina jette. Kanaaf ani biyya bakka bu'aan jedhina. Nullee tuttee barbara dhiiraallee tuttee dhiirri birrii qabne mataa garagalaa na ijoolleen kun Dubaayifaatti mana irraa kortee garagalaa turte. Birrii qabne mataan kan jenne an obboleessoo kanan jechuu barbaade yaada koo siin galle malee dhaqii dalagii tu birriin qabaatiin dubartiin fuudhiinidha yaadni koo. Malee birriin qabdu mataan galagalte taadhaan immoo mataan galagaltee hafta kaayinni tobsi qaba dhaqee ani horsiin qabu si biran jiru. Si galee? Amma lakkoofsamee kasii mura ajandaa jijjiirra. Dhumarraan dhufaan maqaa faazariitiin. Marra okee. Dhumarraan dhufa kumaa wayii keessan galma. Maal jette? Nama kudhanii baa miti hidhaan keessan. Nama kudhanii baay'ee. Dhumarraan dhufa carraan beekani. Okee beeksisa na hojjedhu gadhiisii illee na ergi keessan illee nama ergadha. Duuti naa godhanii okee. Meeshinii irratti godhu ani namarratti meeshiniin godhu fi marratti malee. Nama biraa meeshinii Oromoo tiktokii irratti bichaan gadhiifadha. Meeshinii sirratti godha. Diiwutii goota. Irratti dabarsiti. Duuti godha gadhiisi. Allah isa gireetti. Gadda mucaa tokkoo fi waa'ee hawaalaa hojjedhe jennaani achi jala uummanni jiru hattuu hettoo dhedhaa barreesse beektaa koomantiidha. Waa'ee hawaalaa irraa hojjedhe jennaan hattuu jedhee barreesse uummanni jalatti hatuu fettee uummata dhibamoota madaameedhe. Hawaalaa jechuun afaan biraatiin paablikii irratti hin ta'u nama birrii nama sin gargaaru birrii isin galchuu biyya jedhi yeroo beeksistu. Maalanis koo hawaalaan jenne bar warri birrii ergachuu barbaadan hin jedhe malee maqaa isaa maan dhoofne kan waan jala ta'e beekan kan maqaa isaa dhoofne giin namni birrii ergachuu barbaadu nan uummanni koomentii jala jiru kan gaarii barreesse nama 3-4 hin ta'u kan jiru achi jala hattuu jedhee barreesse nan. Ati barlaali yoo haasa namaa laalte yoo koomentii laalte miidiyaa kanarraa yoo galta miidiyaa kana nama yeroo baay'ee
No. Maaliif kan nuti hojjetu qofa? Maallaqni ilaalu akkaawuntichi kan kooti waan ta'eef na ilaala waan namni barreesse yaada namaa midhaamni ginda immoo qimamoonni madaamii nan qaanessin karaa keessaa dhufanii lakkoofsa nuu kenninaan jedhanii yoo xinnaate namni qaaf lakkoofsa laateera wajjiniin dhaqanii haasa'aniiru. Maaliif gara beeksisa namaa hojjeta maas hin jenne garuu. Dura natti himame haqqiin haqqiidha. Ani haqqii namaan fudhu dura akkasuma godhe hawwinaan jedhee kan natti himate nama sanan. Kanaafuu nan godheefan. Garuu koomentiin naa barraa hattuudha. Siyaa galatu baganate. Baganate. Barraa'uu danda'a. Wanni qoricha ribaaf tadhu kottu. Qoricha ribaaf tadhu kottu. Digale. Sinika koomentiin bana bidii ija jalatti barraa'uu danda'a waan ta'eef waaqayyo siyaa gargaaru sinis hattuudhaan akka nuuf hin dheedhanii bare. Okay, rakkoon qabu. Akkanuma malee qimamoonni mana banaa si jaalatte hawaasni si jaalata. Jabaatu. Baanii dhugaa jiruun itti mamatee badhaan ittiin jaalladhaanii parsanaalii rakkoo wal biraan qabu anarratti waan geessisan hin qabanii dhugaa rabbi yeroo Itoophiyaatti na argan dalasii na hammatanii na dubbisanii si jaalala si qaban garuu arrabni kee dheeraadha naan jedhu anarrabni koo dheeraa miti dhugaan dubbadha malee kanaaf qimamoota dhuunfaa wal biraan qabu obboloonni koos qimamoota madaamii waan ta'aniif jechuudha. Obboleettiin koo obboleessi koo qimamoota madaamiiti. Rakkoo dhuunfaa wal biraan qabnu. Katama manallee kan biyya jiru mana ijaaran jiranii hawaasa kubbee kanaas hawaasa kanallee beeksisaan hojjetuu fi hawaasa. Mana maal ijaarra? Mana natti ijaarra. Natti ijaarra. Mana natti ijaarra. Ijaarra maal jedhu? Natti ijaarra argi ijaaruu ka eenyuuf ijaartu mana sin immoo? Oyi sodooloo wal galchaa. Sodooloon kun godhe hin gadda. Kitaab lakkoofsa qofa dhugaa rabbii laachuuf hin irraanfadheeti. Kan kenniifaa na gaafateera dhugaa rabbi. Lakkoofsa hunaa argeera nuti seebiin godhe. Waan jalaan qabne bee. Innillee maktaba qabaa nama gaariidha beeksisa hojjedhuufi. Biyyarraa fidan nama tajaajiluu danda'u. Ergachuu barbaada warri kuweetii keessa jirtan jedheen namoota baay'eedhaaf lakkoofsa bilbilaa ergee kan isaa immoo gadi na jalaa bu'e yeroo namaaf ergu kan isaa gadi bu'an tiree kan dura jiru. Kanaaf nagarree yaadan illee qabne biiziin ta'e gidduu kanaa. Kanaaf inni ta'e. Kanaaf solooloo kana qaban nama si gargaaruu danda'u. Solooloo maal na beeka bar miidiyaa irratti dhufee na jajjadee beera mana koo galee koo. Maqaan solooloo daayi. Solooloo. Solooloo akkaataa mucaa suuqaa maanuu argite bada. Solooloo. Faayidaa qabu naan asirratti bareeman. Namni bareedu faayidaa qabu naan jedhan. Koomentii jala akkas naan jechaa jiran. Siin jedhan qaba. Koomentii jala akkas naan jedhaa jiran nama bareedu irraa fagaadhu dhiirri bareedaan xuru miti naan jedhan. Koomentii jala. Siitu bareeda. Isintu bareeda malee warra dhiiraan na caalee bara. Thank you. Solo bareedu. Keessa tosinitti dhimmiina dhiirri bareedaan immoo xuruun ta'u dubartiin jeeqa. Garuu rakkoo dhuunfaa wal biraan qabnu dhiiraa wajjiniin illaa nama yeroo na ilaaltanii waan obboloota dhiiraallee qabne isinitti fakkaata obboloota dhiiraa lamaan qabaa. Kanani yoo isaan waa balleessan likkiitti dhugaa jiru kanaaf rakkoo dhuunfaa wal biraan qabnu gorsarratti yoo dhufne immoo dubartiin miidhamtuudha dhiiraanii itti himna. Maadde. Akka tinurraa hundi biznee akkas jedhanii jallatti dhaga'ini. Uummanni dubbisiin jedhee iyyuu silkii koo keessa jirtu waan ta'eef dhuftee dubbisuun dirqama bara. Bolaadha. Fuudhaaf heerumarra jirra dhuftee fuutammoo ati qabda garaa jandaatuun qayyarii. Na fuusisuu eddaa? Yoo dhufte siin barbaada qimamoonni jiru. Hawwiin si fuusisadheen hawwiin tokko as keessa jirti. Hawwiin moo ishee kan kooti kan maqaan keenya wal fakkaatu hawwii. Ni yoo barbaadne walbullumaa ta'e sima barbaadna. Dhimamii madaamii tokko jirti bareedduu wayii boleettii godha hawwiin. Yoo barbaaddan si wal barsiisa. Inni dhufti biyya kuweetii gidduu kana keessa yoo rabbiin jedhe. Kuweetii biyya biraa heddumaa Dubaay bar fageenya maalii qaba daqiiqaa 45 miti xiyyaaraadha. Dubaay miti
keeraan jedhanii dafa wayiitti asirra sa'a tokko osoo jiraatti maal godhin barbaada. Yaa Rabbi silkiin dhaabachuu dida gargaara. Isa immoo jaarsa barbaade. Naa barbaade jaarsa. Ani kanan barbaadu garuu kan na butudha. Asi butu? Kan na butuun barbaada. Maaliif bocii wallaggaa baay'eedha. Kan intala wallaggaadha waan ta'eef warqeen maraa kun dhufuu qaba beektaa akka seera biyya keenyaatti. Bunni duudaanis biyya kana hin jiru. Warqee maraa. Na barbaadi bareedaa isa sana wajjin yookiirraa maraatu malee safaaraa miti. Ada kun itu dia kasih tadi. Lubbu. Isa tiktookirraa na wajjin maraatu na barbaadi. Isa tiktookii hojjetu kan akka kuu oduu namni todeesse asiin dhaga'ee siin gannamu bareedaa isaa. Malkii hin qabne jechuudha. Birriin keessaa guutu malee rakkoo tokko hin qabu. Walii galii. Ati malkii qabda naan taatu. Namacha dubartiitu malkii keetiin namacheessaa ati naan taatu. Dhiifama naa godhe. Dhugaati. Dubartiin sitti maraatti waan ta'eef dhiira bareedaa jira biqiltuu bareedduudha maalan godhe. Ani bareedduudha. Ani fokkisaan isaan barbaada kan fuulli isaan bareedne qaamni isaan bareedu ispoortii hojjetu. Daratiin isaa kun lakkoofsa 6 kan qabu. Asiin citaa 3, asiin citaa 3 6. Kan asxaan ama uummata ispoortii hojjetu kan taatu harkarraa qabu. Akka faranjiitti taatu kana guutu. Kan asxaan. Irree qabda garuu. Garuu mun bareedde. Masfartii kun guutuun dandeessa jechuudha. Masfartii kun guutuun bareedde malkii qabdaa. Namacheessita maal taate ati ijoolleen keenya immoo anaaf si wanni taani bareedanii innaan isaan Oromoo mitadanii kaaduu manni kun maal ta'u. Kun kan Arabaatidha. Si gadee? Sana hojjetu bakka. Eegsisa keessi hojjedhaati. Cinqillaatii keessa na biraa kaafadhoolaa sitti beera garuu jaalalaan midhaan gargaaru garuu. Awe, nuutaatee jirta. Kutaa gubbaan hojjeta. Nuutaatee jirta. Taphanna bakka. Soloolo. Akkam jirtan nagaa? Hawwii dubbisnee jira. Yaa keessani? Baga nagaa jiraate. Jabaadhu bakka hojiirra jirtan fakkaate ariifatteetta. Fuudhaaf heerumarran jira. Obboleessa keenya singilii kana buusisa yoo rabbiin na gargaare gara fuulduraatti. Buusisi itti jabeessi. Ta'ee raasii amma gara feestaayidhaan fuudhu. Ayyee ol fuusisi sirriitti. Namni achuma keessa soqii bakka rakkoon qabu nu lamaan illee barbaade. Yoo jiraatu. Guyyaa adii kaadee qalabatiin quba keerra jiru eenyuuti? Eenyuuti? Eessa argitu? Sitti wasakkare. Viidiyootitti masakkare qalabatii qabu moo qabu natti akkana jaallattu akka kabajuutti qalabatiin qabuun. Inni moo? Dheengadda irratti argeera. Kanuma faatee biyya kanaatiif ni. Warqii godhata. Warqii jaallatee dur biyyaa qabu.